Ayyee duraan dursee sagantaa keenya kanarratti argamtee sadarkaa sagantaa gaaffii fi deebii kanarratti hirmaachuu keetiif baay'ee si galatoomfanna. Duraan dursee mee maqaa kee nuu ibsi. Maqaan kiyya Olaanaa Aamannaa Njaanii kanneen irraa dhufe godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Lamuu yookiin immoo bulchiinsa magaalaa Machaarraa Miiccataa dhufe dorgommii Open Entertainmentii kanarratti hirmaachuuf ijoollee xiyyaallee qabee Finfinnee dhufe. Ayyee bareedaadha gaa'ee mee Open Tournamentiin kun haala kamiin qophaa'e nu ibsuu dandeessaa? Dorgommiin Open Entertainmentiin tun takka hangammaatti akka godina keenyaatti yookiin immoo akka godina Harargee Bahaa fi Lixaatti qophaa'ee hin jiru. Garuu immoo yeroo jalqabaatiif qophaa'ee wanni isa irratti argee waan babbareedduudha. Fakkeenyaaf waan Oromiyaa irratti wanni akkanaa godhameen argamin waa baay'ee jira. Yeroo jalqabaatiin akkanaa yeroo lammaffaa sadaffaa gaafa Open Entertainmentiin akkanaa qophooyte haalaan fooyyaajeetii yaate. Ayyee haaluma beekamuun gizee amma dhageenyutti naannoo Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaarraa iddoo garagararraa Hararraa naannoo dirree bakka iddoo garagararraa namoonni dhufaa jiran jedhama. Akkami wanni kun hagamta akka amansiisaa fi dhugaadha. Dhugaa rabbii kilaba 60 gisee jalqaba giseen fin dhaga'u samboota dhugaanatti hin fakkaanne waama kilaba 3 fi 4 akka inni dhufu jeetii yaate walumaa galatti ati hanga kilaba 47 akkana dorgommii dila dorgomnee anammaan tana warqii irra geetiin jira tapha warqiitiin naafe tapha warqii sana irra ga'uudhaaf ammoo dorgommii dila takka keessa dabareetiin achi ga'e jechuun dorgommii hanga har'aan tanaatti dorgommii hangana dheertuu agareen beeku haalaan bareedduudha. Harargeen lamaan bifa ajaa'ibaatiin ispoortiin kaaraatee akka guddattu warri hojjechaa jirtan illee galatoomaa isin jechuun barbaada. Ayyee bareedaadha. San qofa osoo hin taane fakkeenyaaf amma Open Tournamentii kanarra namoonni dorgoman akkasumas namoonni garaagaraa jiru. Maal irraa baratan jettee yaadda? Open Entertainmentii jechuun dorgommii banaa jechuun akka abbaan fedhe dhufeetti dorgomee itti ilaalu. Fakkeenyaaf kilaba yoo hin jiraanne dalagutti yoo hin jiraanne dhufee dandeettii xiyyeetanii duraaniitiif ta'ammaa wal maddii qabee gisee ilaale samboota namni kun akka ispoortii kana deebi'ee dalagu akka fedhiin keessa keetitti uumamtu si godha. Lammaffaa irratti Open Entertainmentiin kun akka namni wal baratu si godha. Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Harargee maalii biyya barbaaddee dhuftee asitti wal barattee waamee akka hojii dabarsitu si godha. Sadaffaa irratti aan akka xiyyaatti guddina ispoortii haaraa ta'e haalaan bu'aa guddaa qabdi jedhee yaada. Silaanii fi jajjabeeffamuu waan qabaati. Lifaatu illee ni qabdi. Lifaatuma siisanii waliin akka jajjabeeffamtu jira. Baay'ee bareedaadha. Yaa akkuma beekamu namoonni haala garaagaraatiin hafan jiru. Akkasumas sababa garaagaraatiin takka hiree dhabuu danda'a. Wantoota garaagaraatiin namoota sana maal qabu? Dhugaa waan kana nagareen ajaa'iba dorgommii ajaa'ibaa ta'e akkuma jaamu mitillee namoonni bakka iddoo dorgommii bakka namoonni of madaalan of ilaalan akkasuma sadarkaa jiranirraa of ilaalanii of madaalanii sadarkaa itti aanuuf immoo of fooyyeessan jalleetii amannaa mitilleen akkasuma namoonni kaanis yeroo himan haala samii qabu waan ta'eef san qofa osoo hin taane fakkeenyaaf yeroo itti aanu irratti kursiin jira, kan daa'immanii ni jira, jaamaa jira. Kanaafuu namoonnis akka saniif qophaa'anii dhaamsa tokko tokko akka dhaamsa. Baay'ee carraan akkana poolisii ergamee dorgommii kana hojjechee osoo deemtee hanga biyya alaa carraa biyya alaa baateetti dorgomuu qabda. Bakka carraatti beekamuu qabda. Namni tokko dhufee jiraatu waan akka dandaatu naannoo qaba.
goote karaate keenya leenjisaa taatee jirtu ta'e leenjisaa taatee jirtu nyaachuun injiraatiin jiraachuun yoo beekamuudhaaf hin laffaane yoo dandeettii ta'e ol kaasuudhaaf hin laffaane Oromoodhaaf addunyaadhaaf Itoophiyaadhaaf bakka buute addunyaarra beekamuudhaaf yoo hin laffaane waan qabu hanqaniin isinii dhaamu namni mana ta'e seen ilaalu jirtu dorgommii tanarratti ootu hirmaadhu yeroo takkaaf 2-3-4 lakka hirmaachaa deemtu bu'aa argamsiisaa deemtaa sanboota oloo guddachaa deemtu. Hayyeega asumaanuu obboleessa keenya kana ni galatoonfannaa gaafii fi deebii amma wajji goone kanarratti baay'ee isa galatoonfannaa dhaamsoota hedduus akka isinii dabarse abdii guddaan qaba. Akkasuma namoonni foddaa hulaa miidiyaa kana nu ilaalaa jirtan namoonni keessattuu hubannaa kaaraatee qabdan akkasuma kaaraatee keessa jirtan waa hedduu dhaamsa isinii dabarfame kanarraa hubattan jeetii yaada. Ni jaama akkuma kan opiniin kadhama hundaati akkuma jaame kan ijoollee xixiqqoo immoo hobatti kan qopheeffamu taha namoonni fakkeenyaaf kan godina irratti hiree hin argatin opiniin irra dhuftee hiree kanarratti mo'achuu ni dandeessa. Akkasuma ijoolleen sadarkaan isaanii kiiloodhaaf wantoota garagaraatiif hin gahin achirratti of madaaltanii qixa sirriitiin of ilaaluu dandeessanii akkas of harkachuu dandeessan jeetii yaada. Kanuma gaa obboleessi keenyas dhaamsa nu dabarse kana haala gaariidhaan isa galatoonfannaa hayyee galatoomis hin jenna.